Marii jechuun normaali yeroo akkas koripeerolaan tokko mootummaa wajjin haasa'uudhaaf walii galu jalqaba irratti kan isaan jedhanii amma mariin kun deemaa jirutti lola dhaabnaa jedhu. Sabni hafuura baafatu qilleensi gaariin dhufu namni walajjeessuun dhaabatu jedhanii walii galu. Achirraa jalqaba haasaan utuu bakkeedha walajjeessaa jiranii haasa'uun hin danda'amu maaliif loltuun keechi walajjeessaa jirti namni dhumaa jira ati calmattee hoteela keessa teessee ciree misaa kee nyaattee xarapheezzaarra teessee haasa'uun sirrii miti. Achi jalqabuutu irra jure. Kun hin godhamne. Ofuma isaaniitiin barbaanne moo gar tokkotu dide jalqabuma see dhufanii kun akka piriikondishiniitti lafa keessee qawween akka hin ijjiine lafa taa'u jettee walii galtaa. Isa booddee haasaatti kaa'ata. Atleast sabni gidduutti qilleensa fudhataa differensii isaa argita. Sabni kun iyyuu sana dhiibbarra ka'a warra walii galata lakkiin kana barbaanna kun nagaa kana barbaanna akkasii wal loltan hin barbaannu jedhee sabni dhiibbarra ka'a. Lammaffaa immoo mootummaan Ameerikaa namni akka speeshaal envoyii kun bakkeedhaati ambaasaddara akka Maayik fiddee torban lamachi teessee biyyi guddaan akka Ameerikaa kun biyya xiqqoo akka Itoophiyaa kana walitti fidee walitti araarsuu dadhabuun qaaniidha biyya sanaati. Pirishnikiyaatti ta'uu irra hin turre kun. Lammaffaa immoo namni marii kanarratti argame liideriidha. Liiderii dhaabbata tokkooti. Liideriin dhaabbata tokkoo qe'ee isaa gadhiisee mana isaa gadhiisee loltuu isaa dhiisee deemuu noormaali. Dippiloomaatiik piraaktisii biyya lafaa keessatti waa erga negosheeshiniin dhumee jedhee nagaaf buufnee rammuu jedhan farramuu dhaqa dookumentii sanarratti. Isayyuu namatu iddoo isaa taa'ee farrama yeroo baay'ee malee namni mallatteessu liiderii sanayyuu miti. Amma kunis liideriin dhaqee negosheeshinii keessa paartisipeetii gochuun piraaktisii armid istiraagilii biyya lafaa keessa it doesn't happen. Riiskiidha abbaa deemu sanaaf. Kanaatiif kana mulaalte jettu unpredictable negosheeshinii ture wanta kana booddee kanatti ta'a kan jettee foormulaa lafa keessuun qabuusiin jechuuf jireenya. Kun dhiibbaa guddaa uuma tokkoffaa abdii guddaa akkuma jette sabni irratti qaba ture nagaa barbaada sabni. Saba duwwaatu hin ta'in loltuun gara lamaaniyyuu immoo nagaa barbaadu. Utuu mareen kun nagaadhaan dhumee loltuun adda bilisummaa Oromoo kun bosona keessa taa'anii corroqa dhuganii agabuu bulanii jireenyumti isaanii mataan isaa akka namaa jiraachuu jalqabu. Isaaniif iyyuu furii guddaa ta'aa ture kun. Sabni sin qabbaneeffata ture. Mootummaanis immoo loltuu isaa ergee loltuun isaa kun jaraa rukutamtii hin dhumtii kunis immoo hin hafa ture. Kanaatiif nagaan barbaachisaa ture hundumaati. Garuu isaantu beeka waan irratti wal dhabanii namni haasa'u speekuleeshinuma haasa'a malee dhugaa isaa namni beeku hin jiru ammayyuu hin baane yoo baasanis immoo gareen tokko akka isaa tolutti godhee baasaa gareen kan biraan immoo akka isaa tolutti godhee baasaa gareen lachuu ba'anii dubbatanii jechuun dhugaa isaa dubbatan jechuu miti. Dhugaa isaatii hin barru gara fuulduraatti iyyuu garuu gaa maal goota gaa carraan jira akkasitti nafu. Maaliif qawweedhaan walitti haasa'u malee rasaasaan walitti haasa'aa jiru malee gareen lachuu koo haasaan dhaabne. Haasaa sanatti gara afaanitti geddaruudha kan egaa abdii qabnu jennee malee haasaan amma isaan deebi'anii walitti haasa'aa jiru qawweedhaan.